Nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo dachaa miliyoonaan haala bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Saba waaqayyoo dammeetuu biyya jalatti kan argamtanii hunduma keessaniif nagaan gooftaa haa baay'atu. Warri gara kana dhuftanis nagaan baga dhuftan isiniin jechuun barbaada. Maatii kiyya kan turtanis lafa jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasuma hordoftoota amantii biraa kan taatanii qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechuun nan barbaada. Waaqayyoo sinaa eebbisu eebbifamaa kabajama gurra dhaga'u waaqayyoo hunda keenyaaf haa kennu. Qalbiif yaadammoo hubannaaf ogummaadhaan dubbii waaqayyoo hojiirra oolchuu hunda keenyaaf haa laatu. Waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqayyoodhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan maccaa bara jireenya keessanii haa eebbisu isiniin jechuun nan barbaada. Egaa akkuma guyyaa kaleessa dubbii sagalee waaqayyoo barachaa turre chaanaaliin kun guutumaan guututti dhugaaf dhugaa ba'uudha. Kaayyoon inni banameefis jechaadha. Dhugaa kanaaf immoo akka dhugaa baanu humna isaa waaqayyo nuuf haa laatu. Dhugaanis wangeelaa karaa dhugaa jireenya isa ta'e Yesuus Kiristoosiin kan nuti dhugaa baanu. Dhugaa kana dhaga'ee dhaloonni akka gara isaa dhufu abdiif amantii guddaan qaba. Waan na shakkisiisu tokko illee hin jiru as keessatti jechaadha. Har'as immoo dubbii waaqayyoo qabadhee gidduu keessatti argameera. Ayyaana ittiin dubbii isaa dubbisu waaqayyo gooftaan maccaa waaqarraa naaf haa laatu. Isinillee ayyaana ittiin hafuuraaf dhugaa keessa taatanii dubbii isaa dhageessanii itti jiraattan waaqayyo waaqarraa isiniif haa laatu. Dhaloonni dubbii kan dhageenye dhaga'uudhaaf gara kana kottaa waaqayyo laphee keessan haa banu. Sadiinni laphee keessan daangessuu jireenya keessanirraa haa ifatu jechuun nan barbaada. Mootii maccaatiif galanni ulfinni guddaan haa ta'u. Dubbii sagalee waaqayyoo keessaa kaleessa akkuma barataa ture wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 43 irraa kaanee waliin hin baranna. Har'a immoo guyyaa kaleessaa akkuma lakkoofsa jalqabaarraa kaanee waliin barataa turre boqonnaadhuma kana keessa har'a immoo lakkoofsa gara dhumaa waliin taanee hanga 54 kan jiru hin baranna jechaadha. Waaqayyoommoo ayyaana ittiin barannu nuuf laata. Gooftaan haa eebbifamu haa kabajamu. Ulfinniif galanni guddaan waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maqaan waaqayyoo haa galateeffamu. Warri kana hubanne waaqayyo gurra hubannaa isiniif haa laatu jechuun barbaada. Nan dubbisa maqaa Yesuusiin dubbii kana. Ayyaana waaqayyoo ulfina waaqayyoo keessa ta'e nan dubbisa. Isinis immoo hafuura keessa taa'aa dhaggeeffadha. Yeroo sanatti jireenya keessan keessattiin hiika laata jechaadha. Mata dureen isaa akkas jedha. Lakkoofsa 43 ceeni Yesuus ilma hojjetaa mootii tokko fayyisuu isaa jedha. Maali? Yesuus ilma hojjetaa mootii tokko fayyisuu isaa jedha. Guyyaa lamman sana booddees Yesuus achii ba'ee kutaa biyya Galiilaa dhaqe. Innumtuu ofii isaatii illee raajiin tokko biyya isaa keessatti akka hin fudhatamne dubbatee ture. Warri Galiilaas gara ayyaanichaatti ol ba'an. Guyyaa ayyaanaa sanaa Yerusaalemitti kan inni hojjete hundumaa waan arganiif yeroo inni Galiilaa ga'ee isa siman. Inni deebi'ee Qaanaa Galiilaa iddoo itti bishaan daadhii wayiniitti geeddaree ni dhufe. Qifirnaahomis namichi mootiidhaaf hojjetu tokko ture. Ilmi isaa garuu dhukkubsatee ture. Yesuus Yihudaadhaa Galiilaa dhufuu isaa yommuu dhaga'e namichi gara isaa dhaqee Qifirnaahomitti gadi bu'ee akka inni ilma isaa isa du'aatti dhiyaatee fayyisuuf Yesuus kadhatee jedha. Lakkoofsa 48 hin seenne 47 kanan dubbisee 43 irraa kaasee maqaa waaqayyoo waaqa jiraataa kan eebbifame haa ta'u. Kaleessa gara olii keessatti akkuma argine dubartittii mandara Samaariyaa keessa jirtu tokkoo fi furmaan akka ta'e argine. Isashiin barbaacha baate otoo hin taane kan ittiin barbaadu waaqayyo gooftaan lafa sanatti qarqara boolla bishaanii sana biratti ishee argatee ishee akka fayyise isheedhaaf illee wanta icciitii jireenya ishee keessa jiru ifatti akka baase akkasuma furmaanni isheedhaaf ta'ee darbitee dhaloota biraatiif yookiin saba mandaraa sana keessa jiraniif furmaata akka taate hin beekna. Sabni sunis immoo Yesuus Kiristoos guyyaa lamaaf akka isaan bira turu kadhatanii guyyaa lama isaan bira ture. Sanaan booda gara Galiilaatti akka inni darbe hin dubbata.
Galiilaa sana keessattis immoo lafa sanaas dhukkubsataa tokkotu ture. Innis immoo ilma hojjetaa mootii tokkooti jechaadha. Hojjetaan mootii sunis immoo ilma koo du'atti dhiyaatee naaf fayyisi jedhee gara Yesuus Kiristoos akka inni dhufe hin argina jechaadha. Kana keessattiin du'atti nama dhiyaateedha. Nama furmaanni biraa eeggatu utuu hin taane nama du'a eeggatu ture. Garuu Waaqayyo Gooftaan maccaa harki fayyisuu isaa yeroo hundumaa diriiree waan jiruuf fayyisuudhaan beekamaadha. Hojii gurguddaa hojjeta, hojii dinqisiisaa hojjeta. Isa ture isa hojjeta harrayyuu jiruudha jechaadha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Harrayyuu lubbuun hin fayyine fayyuuf gara Yesuus Kiristoos kootu inni harki isaa siif diriiree jira. Harki fayyisuu Waaqayyoo diriiree jira yeroo hundumaa warra isa amanataniif, warra isa abdataniif, warra gara isaa ilaalaniif jechaadha.